Akkam jirtan qaqqaaliiwwan hordoftoota chaanala Amir Show nagaa fayya qabdanii gaariidha yaada keessan malee obboleessa keessan Amir Ahmadiin jaaman obboleessa keessan Amir Ahmadiin chaanala Roras Tube irratti kan nabeetanii arrantana ammantana mo chaanala hare Amir Show kana bane tutorial garagara waanin ambeeku maalifi hawaasni keenyan baranne waanin beekura maalifin qonneef jechuun arrantana softwarean ani yeroo dheeraadhaaf edit itti godhaa jiru jechuudha. Software sadarkaa addunyaatti takkaffaa jechuudha. Filmiin akka Avatar fi kun software kanaan kan hojjetame software kanaan isin garsiisuudhaaf deema jechuudha. Software kun Adobe Premiere Pro jedhama. Adobe Premiere Pro egaa software hedduu bareedaa ta'e sadarkaa addunyaatti jechuudha. Software hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Akkaataa isa kanatti fayyadaman hamma dhumaatti waliin daawwanna video kana immoo like godhuudhaan jalqabaan isiniin ja'a. Ammaan tana asitti kan nuuf fide new project fi open project. Amma open projectiin projectiileen ammaan tana asirra jiru kan amma dura video keessatti edit godhe kuni akkuma jirutti ta'e immoo ani immoo ammaan tana waan isin garsiisu deemu jecha kanaafu new projectiin bana jechuudha. Projectii haaraan bana jechuudha. Project haaree banuudhaaf asirratti bakka name joo kanatti maqaa sii fide jechuudha. Bakka maqaa sii fidu kana waan edit godhuu deemu kana drama yoo ta'e drama, wallee yoo ta'e wallee, nashidaa yoo ta'e nashidaa, vlog yoo ta'e vlogii jetteeti jechuudha. Waan edit godhuu deemu kana project kana irratti barreeffata jechuudha. An project kana maal jee haa barreeffadhu? Project kana ammaan tana test project ajaun maalifi kana kanin isin garsiisuuf deemu waan ta'eef jecha test project bane kun immoo location bakki location joo kun immoo video kana jechuudha. Wanni project kana eesaan si kaayaa jeeti location feete filadhu sincha inni immoo hogguma duraatu wanni irra si kaayaa jechuudha. Asirra jiru documentii keessatti kanaafu nuti haafilannu browser goone haafilannu bakka kaayannu jechuudha. Bakka kaayannu yeroo filannu ani amma desktop irraan filadha. Desktop gubbaan filadha jechuudha. Desktop irra filadhe select folder. Okay, itti aansuudhaan sketch wanni kana ilaalla jechuudha. Generally jechuudha. Amma asirra jechuudha kuni ani computer kiyya graphics card waan qabu jecha kanarraan godhadhe jechuudha. Mercury playback engine GPU acceleration kajokan kana jechuun graphics processing unit jechuudha. Graphics processing unit kana ka alarraa itti bitattee computer keessa finfinnee tana keessa hin bite yani qarshii kuma jaha fi dhibba saddeeti ho'i heera kuma torbaa fixeete jira jechuudha. Anasiin bite garuummoo warri kanan qabne asirra kaayaa fi jechuudha. Duraanuu Mercury playback engine software jechuudha. Kanaaf graphics cardin hedduu render irratti jechuudha. Akkas irrakkisne akka computer keega guutamee sin cincinqinee si godha. Graphics cardin hedduu bareedaadha. Graphics card itti godhadhaan isin jaa graphics card warren qabne immoo inni nu asirra isin kaayaa asirratti itti fayyadamtan jechuudha. Display formatiin keenya immoo time code dha. Time code irraan keenya jechuudha. Kanas audio sample kanarra keenya display formatii. Okay, kunis DV fi HDV jira. DV fayyadamna. Kanneen scale disking hoggaa projectiilee jechuudha. Video ayna bira yeroo hojjennu jechuudha. Setting isaa kan isin garsiisu ta'a. Waliin laallu ta'a. Ammaan tana kana okay goone gara softwareichaa guututti seennaa jechuudha. Gara softwareichaa hunu akkuma gartan gara softwareichaa seennee jirra. Kana source monitor jaaneni kana product monitor kun immoo timeline jaama. Program monitor kuni timeline jaama. Kun immoo project test jechuudha. Bakka projectiilee keenya organize itti godhannu jechuudha. Bakka projectii keenya itti walitti qaban. Ammaan tana kana asirra jiru gaa barbaachisaan sadeen kana isaan kana kanneen instauliilee jechuudha. Wantoota apply fi kana itti gootu fi shigiree kun as keessa jira akkuma gartanii. Ammaan tana video edit godhuu feene asin fidan import
import media to start kajoo kanarratti double click tuyne jechuudha. Double click yeroo tuyne projectiin keessan eessa isinii jira. Anammaan tana asirrattiin qabadhee jechuudha. Kuni videoodha, kun audioodha. Okay. Kana video jechuudha. Videoleen as keessa jira jechuudha. Wanni ammaan tana edit godhee isin garsiisuu deemu jechuudha. Isaan kanarratti select goote takka takkaan godhachuu dandeessa. Garuu immoo anammaan tana faayilumaa wajjin fidee jechuudha naqadha jechuudha. Kanaafuu videoon naquu deema. Video kana import folder jedhetiin guutumatti faayiluma kanaawu fidaa jechuudha. Sistema biraatiin isin garsiisaa sistema ittiin jechuudha. Export ittiin gootu jechuudha. Import itti gootu. Sorry. Asirra faayil kana kajoo kanarra dhufnee import kajoo kanaan seennee jechuudha. Faayilaalee barbaannu select goonee fidachuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo karaa shortcutiitiin control I tuyne jechuudha fiduu dandeenya. Ammaan tana huno foldera jechuudha itemiin edit keessa godhuuf fidadheetiin jira. Amma isa kana videoon barbaadu irratti double click yeroo godhe kara source monitorii naa dhufe jechuudha. Gara source monitorii yeroo naa dhufe source monitorii kanarra amma fakkeenyaaf video kana eessarraa eessa hanga eessaa kaniin barbaadu yoo ta'e amma fakkeenyaaf video kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa hin fadha yoo ta'e in godhe jechuudha. In godhuun waan kana jechuudha. Eessarraa hanga eessaa hangaan barbaadu irratti click godhuudhaaf jechuudha. Okay. Osoon amma fakkeenyaaf hanga asiitiin fadha yoo jenne outiin godha. Kanaaf video kana jechuudha walumaan qabee jechuudha gama kanaa fidachuu gama timeline fidachuudhaaf akkanatti jidduu kana qabee fidadha jechuudha. Jidduu qabee fidadha jechuudha. Amma video kana asirraa hanga asii kaniin fudhadhe hanga kana jechuudha. Okay. Hanga asiiti kaniin fudhadhe. Ammaan tana itti aansuudhaan video biraa fideetin walitti fide jechuudha. Okay. Amma video kanaan itti dabaluu deema. Asirra kanaas in godheetin iddoon hangaan barbaadurra hoggaan gahee out godha jechuudha. Asirraa hanga asiitiin fadhaa jechuudha. Amma kanaas fideetin jechuudha asiin kaayadha. Bakka jidduu banaa kana as tuyxeeti walitti fidatta kana isiniin garsa. Ammaan tana immoo isuma kana jechuudha. Video qofa yoon kaniin barbaadu ta'e video qofa kana tuqeetin fidadha jechuudha. Audio qofaatti yoon kaniin barbaadu ta'es audio qofaan fidadha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo gaalaal amma isuma edit godhu jiru kana eessarraa hanga eessaatiin muradhee yoo kan wallaaltu ta'e asirratti drag gootee bal'ifatte jechuudha. Video kana akkasii mul'atutti akkanatti bal'ifachuu dandeessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf okay kana muradheeme asirraa hin fidee kanatti wal biratti qaxxala jechuudha. Wal biratti supha. Amma video kana yeroo akkanatti deemu jechuudha. Okay. Akkuma deemaa dhufetti akka dabruun barbaada. Amma fakkeenyaaf asirraa hanga asii osoo hin yaadiniin muradhee haa jennu. Osoo harka waliin qabiniin dabraa haa jennu osoo hin dubbatin. Asirratti select toolii jira. Select razor tool dhifama. Razor tooliin kun ni mura. Asitti mureetiin apply godhee dhufee kanarra click godhee delete keessaa godha jechuudha. Delete keessaa godha. Samboodoo right click tuyxeeti ripple delete kan jedhu kanaan jechuudha. Bakka qullaa amma kuni akkana hoggaa ta'e amma fakkeenyaaf viidiyoon akkana deemaa dhufte yoo bakki kun banaa qabaate ni gurraachooma. Kanaaf akka hin gurraachoomne walitti maxxansuu qabda. Walitti maxxansuudhaaf asirratti right click tuyxeetuma walitti fidda jechuudha. Amma viidiyoo kana jechuudha iddoon barbaadu irraa walitti fide amma akkanumatti deemaa dhufeetuma dabra jechuudha. Dabra. Akkasumatti jechuudha viidiyoolee biraatis kan barbaaddu keessa jechuudha. Keessa select godhattee fiduu dandeessaa jechuudha.
kanaas akkana fiddee kaayachuu dandeessa double click irra goota amma kana feenaa yannu amma fakkeenyaaf akkanumatti deemaa dhufee taa'ee haa yannu okay kanaas jechuudha akkanatti fuunee asitti walitti fidannee jechuudha amma durarraa eegalsiisuudhaaf viidiyoon keenya jechuudha kan ammaan tana edit godhanne akkana tahee jechuudha akkanatti walitti fidee jechuudha yeroo akkanatti walitti fidde amma iddoo barbaadurraa fidee jechuudha walitti fidattee hedduu tolaa jechuudha ammaan tana karrin isin dabarsu kara effectiiti jechuudha effectii kana transitionii jira color balance jira effectiin akkuma agartanu iddoo kanatti jechuudha effectiin bakka kana jira jechuudha kaanis asirraas effectiin jira amma nuti bakka kana halaallu jechuudha okay video transition and video effect audio transition and audio effect akkanatti jira jechuudha naannoo kana amma nuti kan asii fudhannu video transition haa ta'u video transition amma asitti jechuudha cube spin jira ma fakkeenyaaf viidiyoon kun yeroo eegalu jechuudha yoo as kaayanne viidiyoon kun yeroo eegalu akkanatti eegala jechuudha kun transitionaleedha dissolve jira dissolve kana amma cross dissolve kana fayyadamnu cross dissolve kana amma fakkeenyaaf viidiyoo kanaaf kana jidduu kaayanne akkana okay amma cross dissolve akkam godha akkana godha jechuudha kunis effectiilee transitionaati jechuudha okay amma transition cross dissolve kana yeroo fayyadamnu dhufeeti akkana sii godha jechuudha kanaaf kuni transitionaa jechuudha gara video effectiitti yeroo dabarru amma fakkeenyaaf viidiyoo kana jechuudha effectii amma kalara tolfachuu haa ta'u waan adda addaa ta'u video effectii kana asirratti tuyneeti asin tolfanna jechuudha okay color okay mee fakkeenyaaf gasing blur okay kun blurry color correction kana amma fakkeenyaaf maal haa fayyadamnu as keessaa brightness and color construct amma fakkeenyaaf kana edit godhuu feena yoo ta'e asirratti yeroo click goone effect controlling asirra jira effect controlling kanaan control godhuudhaaf jechuudha amma fakkeenyaaf kuni nu dhufee jiraachuu jechuudha brightness and contraction kun nu dhufuusaa asiin sii fide jechuudha amma fakkeenyaaf brightness irtiidoo barbaanna yoo ta'e akkana nurraa addaata irreessuu barbaanna taanaan akkana construct xiqqeessuu hoggaa xiqqeessine akkana kuni gaa hoggaa viidiyoon kalara yookaan immoo sirraa gurraachomteef kana jechuudha kan tolfattu amma isuma goone kana balleessuu barbaannaan asirra ni jira reset perimeter kajoo kanatti jechuudha akkasaa ka duraatti deebisna jechuudha kuni color balance jechuudha amma fakkeenyaaf color balance kana mee asumarraa finnu color balance yeroo finne asirratti ni jijjiira jijjiiree jira color balance amma saturation okay lightness jira light yoon qabaanne light akkatti kannita light xiqqeessuu barbaannan akka xiqqeessita galee kana light ida saturation jira saturation color amma warra durgootee waraabuu fi kana yoo feete itti dabaltee sirrii green godhu sigale kunis saturation ga yeroo osoo ittiin heddummeessine jechuudha iddoo akka kalaraa kanatti yoo xiqqashuma itti idaate
waanuma bareedaa godha jechuudha. Saturation kunis kuni color balance dha jechuudha. Video ammaan tana kaa'ee edit isinii godhe kana fakkaata. Amma akkana fakkaata jechuudha. Video namaaf goone. Okay, ammaan tana akkaataa itti import goone video kana jechuudha. Asirra finnee iddoo barbaadutti murree itti goonu isin garsiiseetiin jira. Takkatanii itti isinii deebi'u bakka amma fakkeenyaaf asirra asitti jechuudha. Fakkeenyaaf kana murtee jechuudha. Apply gootee dhuftee delete gootu kana sistema biraatiin isin garsiisa. Amma fakkeenyaaf sistema biraatiin yeroon isin garsiisu akkana deemaa dhufee iddoo muruu feetu sanitti jechuudha. As amma dhumarra yeroo dhufne kana select nu fida hanga bakka barbaannu san finnee akkana muruullee dandeenya jechuudha. Daawwattoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan warreen video tutorialii kana daawwachaa jirtan jechuudha. Barumsa bareedaa jechuudha. Hanga xiqqaa takka asirraa akka hubattan abdiin qaba. Itti aansuudhaan ammaan tana kan isin garsiisu title jechuudha. Barreeffama akkamiin as gubbatti barreeffannaa jechuudha. Title yeroon isin barsiisu asiinis irratti barreeffachuu dandeenya. Amma asirratti click goone title jechuudha. Amma maal barreeffanna? Parkii Inxooxxoo ayannuun hime. Inxooxxoo deemnee daawwanne egaa maaltu jira jennee kana isiniif hin gadhiise yeroo dhiyootti. Okay, parkii Inxooxxoo jedhee amma barreeffanne parkii kanaatiimi kana jechuudha. Wanni isaa jijjiiruu feene jechuudha. Amma asirra graphics qabu jira. Asiin finnee jijjiirrachuudhaaf. Okay, amma title barbaannu kuni asirra Parkii Inxooxxoo jenne iddoo barbaannu goona edit. Fakkeenyaaf title kanarratti kan edit goonu kana waan ta'eef okay, asirratti irraa jijjiirra jechuudha. Sample kanarra goona furdisuudhaaf. Parkii Inxooxxoo jennee barreessina. Amma fakkeenyaaf kalaraan irraa jijjiira. Kalara fakkeenyaaf mee diimaa godhu parkii bifa kanaan jechuudha. Kalara irraa jijjiirrachuu gamana fiddee jijjiiruu akka kunis title jechuudha. Wanta barbaaddu san fiddee irratti barreeffattaa jechuudha. Irratti akkanatti barreeffattaa jechuudha. Kunis title jechuudha. Yoo fete kalara irraa jijjiirte jechuudha. Amma videoon kun jechuudha yeroo deemu barreeffamni kun akkatti asirra ta'a. Kuni sistema ittiin barreeffama kana asirratti barreeffattu jechuudha. Karaan sistema biraatis ni jira amma kalara irratti. Amma fakkeenyaaf daawwattoota keenya kabajamu akkaataa itti jechuudha. Karaa sequence bantee kalara video kana ittiin hojjedhuun isin agarsiisa jechuudha. Asirratti new sequence banta. New sequence yeroo bantee sequence kana qullaa kana fiddeeti jechuudha. Asirra keessa jechuudha. Video kee guutuurra keessa. Sanboota select raggoota laal. Waan barbaadu san irratti select goota. Sanboota asirratti effect colors kajaa'u si dhufa. Effect colors kana isarratti amma adjust godhatteemi. Okay, maal goota? Kalararra dhufte jechuudha. Kalararra dhufte kalara kana yeroo hojjettu white balance eeggatta si galee iddoo adii iddoo addaatu irra tuuteeti white balance isaa eeggachuudhaaf jechuudha. Sanboota yoo fete akkatti kalara samii goota
yoo feete kalara akkana goota si gale kun amma sistema ittiin kalara ittiin hojjettu jechuudha shadow jira construct explorer gale kana hunda itti hojjetta jechuudha black gale kana hunda akkaataa ittiin hojjettu jechuudha sistemni isaa kalariin kun hundi hoggaa walirra deebi'ee akkana ta'a jechuudha kun sistema kalarii itti hojjetan jechuudha karaan biraatis karaa hedduutu jira daawwattoota keenya kabajamoo kalara as keessaan dhufteeti kalara kee sisirreeffattaa jechuudha akkana fakkaate yoo feete asirra dhuftaa yoo feete asirra kun sistema ittiin kalara itti tolfattudha ammaan tana viidiyoo keenya akkanatti erga fixanne booda amma fakkeenyaaf dhume yaayannu export akkamiin godhamaa jechuudha export akkamiin goonaa jechuudha kan mucaan tokko sammaa dhiyoo tana wanniidhaan na gaafatee gama teekstiitiin jechuudha export godhuudhaaf viidiyoo kana jechuudha export godhuudhaaf export jetteeti miidiyaa itti kanarratti tuqxee sanbooda settingi export itti godhuun afaan itti wallaalee jee obboleessi kiyya tokko gama keessaatiin na gaafate formaatiin keenya yeroo hunda H264 irra ta'uu qaba amma fakkeenyaaf ijoolleen irra guddaa ni shawwadaman akka biraafaa godhaniiti jalaa bada si galee kana ta'uu qabu H264 kanarra ta'uu qaba jechuudha yeroo hunda presetii keenya immoo asirratti full HD YouTube amma gaa inni maachi jechuudha kaifiif qabuudha asirratti anamma asirratti full HD dhaaniin export godhe jechuudha yeroon export godhu maalifi viidiyoon quality gahaa akka qabaatu fi jechuudha kunis folder bakka ittiin export itti ta'uudha yoo feete asitti maqaa irraa jijjiirta maal jenneeni test project jenneemi test project jenneemi asirratti fakkeenyaaf mana kana keessatti jechuudha as keessatti maqaa kanaan export ta'a jechuudha kanis samariinis kunis sistemootuma akkanatti jiru kana hin tuttuqxan kun akkuma viidiyoon isaa jirutti export gootanii jechuudha okay kunis sistemni akkanumatti jira kan dura qulfiin isuma kana sila viidiyoon akkanumatti jira bakka sanbooda export magoota hey guys daawwattoota keenya qaqqaalii viidiyoo kanarraa barumsa guddaa barumsa bareedaa akka fudhattan abdiin isinirraa qaba yeroo biraattis jechuudha kun kan jalqabaati tutorialii kana gaarranii jalqabe malee fuula duraaf jechuudha waa hedduu isin barsiisuudhaaf jechuudha karoora cimaan qaba warreen viidiyoo kana jechuudha comment yaada jechuudha waan isin galin yoo jiraatu ta'e commentii naa godhuu dandeessan channel kanaaf haaraya isin hundi keessanuu warri subscribe godhin hundi subscribe godha like share comment godhuudhaan sadarkaa afaan oromoo afaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e waliin haa goonuun dhaamsa kiyyaa tutorialin hanga ammaatti isinii qabadhee kana fakkaata tutorialii kanarraa waan bareedaa akka hubattan abdiin qaba kanaaf amma tutorialii birootii walitti deebinutti nagayaan naa tura.